Har'a viidiyoo biraatiin walitti deebi'ee jira. Viidiyoo biraatiin maaliin nu dhuftee wanti nu qabattee dhuftee ijoolleen hedduun immoo tiyyuu waa'ee nama tiraan dubbatanii maal jechaa jirtanii hadhaa wanni qabadhee isin dhufee haadha wabii yookiin haadha mana hacee jechuudha. Haadha mana hacee qabadhee isin dhufee jechuudha. Haati mana hacee dubartii akkamii akka taatee fi wantoonni isin hojjetaa jirtu wantoota nama gammachiisanidha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiru jirtu akkam nagaa keessanii fi keessanii isinin jecha Allah nagaa koota alhamdulillah galatti rabbii har'a viidiyoo nan qabadhee isin dhufe haadha wabii yookiin haadha mana hacee artistii keenya jaalatamaaf kabajamaa Hacaaluu Hundeessaa akkasumas haati mana Hacaaluu yookiin haati wabii Faantuu Damissee maal hojjetaa jirti maalirra jirti yeroo ammaa kana kan jedhu waliin ilaalle jechuudha. Viidiyoo keenya kana mootiyyuu like share subscribe gochuun dagatina namoota biraan gayaa warroonni yaada na kennitan hamma maatiitti baay'ee galatoofadha. Warroonni maatiin ta'in immoo maatii akka taatan abdiin isinirraa qaba jechuudha. Asuma gara haasaa keenyattirra haati wabii yookiin haati mana Hacaaluu Hundeessaa yeroo ammaa kanatti maalirra jirti maal hojjetaa jirti miidiyaa kanarratti deemaa jira jechuudha. Haati wabii dhugaa hojii dansaa hojii boonsaa kan hojjetaa jirtu. Dubartiin kun ummata hongeedhaan miidhaman Booranaa keessatti hadhaa dhubuu baastee kana waliin dubbachuu dhufne jechuudha. Dubartiin kun dubartii akkamii akka taate nuti hoo maal irraa baranna haadha wabiitirraa haadha mana haceetirraa goofindamii Hacaaluu Hundeessaatiin banameen haati wabii maal hojjetaa jirti Boorana keessatti yeroo hedduu deddeebi'ee hongeen jechuudha. Yeroo hedduu deddeebi'aa hongeen isiin mootiyyuu miiliyoona meeqan kan lakkaa'amu bishaan biyya san keessatti bante jechuudha. Dhaabdee dhugaa waan nama gammachiisudha. Dubartii kana bira goofindamii Hacaaluu kun ammallee akka guddatee itti fufu abdii qabna. Kana caalaa kun faayidaa uummata keenyaati nu fayyadaa jirti. Dubartiin kun dubartii jabduudha. Dubartii jabduu kana immoo jabeeffachuu qabna. Jabaa fi abbummaatu jabeeffata. Kana waan ta'eef dhugaa baay'ee kan dinqisiifadhu haadha wabii baay'ee kan jaaladhu. Akkasuma uummanni hundumtuu haati wabii fakkeenya karaa kana eenyutu barsiise karaa kana eenyutu qabsiise akkuma dhiira duuba dubartii gaariitu jira jedhan akkasuma dubartiin kun dhugaa karaa haceen qabattee deemte jechuudha. Hacaaluu yeroo jireenya isaa keessatti kuni musliimaa kuni kiristaana jedhe otoo nama tokko addaan hin qoodin uummata isaa otoo gargaaru guyyaan isaa dhumannaan wanni hunduu saba waan ta'e guyyama isaatti dhumataa jennu akkasitti darbe jechuudha. Isheen immoo karaa haceen kiyya qabate kanan dhiisu itti fufa galmaan ga'a kan jettu kaatee dhaabbattee hidhattee jechuudha. Namni yeroo ammaa kanattis yeroo Hacaaluu yaadatu isirratti obsa jechuudha. Maaliif karaa isaa san isiin gadi hin dhiisne jechuudha. Akkuma san sabaan odoo waliin qoodin amantaan odoo waliin qoodin dubartiin kun hojii isiitti fufte jechuudha. Boorana keessatti namoota hedduutu miidhamaa ture. Namoota bira taree loowwan miidhamaa turan jechuudha. Kanaaf dhugaa dubartiin kun hojiin isin hojjetaa jirtu kun kan baay'ee nama gammachiisudha. Ofii isheetti akka dhiiratti baattee ani baay'ee tokko dhugaa baay'ee natti nagama. Maaliif hojjettan wallaahi hojiin isin hojjetaa jirtu baay'ee na gammachiisa. Meeqa kamtu isii dhabdu baay'eedha. Meeqa kamtu dheebuu nu baaftee dheebuu bayii jedhaan manni Booranaa akkasumas biyyootuma garaagaraa kamittuu wanta rakkatan qarqaarsaaf kan abdii horatu qabduudha jechuudha. Isin Boorana qofa keessatti otoo hin taane socho'iin isii kun goofindamiin Hacaaluu Hundeessaa kun yookaan itti fufamu ta'e inshaallah itti fufama abdii rabbii. Maaliif uummata keenya fayyada. Uummata keenya fayyadaa jira. Uummata keenyatu dheebuutti ba'aa jira. Namni tokko yeroo beela'ee yeroo waan nyaatu dhabe bishaan yoo dhugeen qabbaneeffate alhamdulillah yoo jedhe hagasumatu isaa qabbana. Isii kanaaf immoo du'aayii godha jechuudha. Dubartiin kun immoo socho'uun isii hojii Hacaaluu karaa bane kana qabachuun isii waan nama gammachiisudha jechuudha. Obboleen kiyya maaliif yoo jettanii kun waan addaati. Maaliif dubartiin kun biyya san keessatti biyya bishaan hin jirre akkasitti isiin kaate har'a bantee fakkeenya uummataaf ta'aa jirti jechuudha.
dubartoota meeqa kamtu jira warroonni qabeenya gurguddaa qaban yookiin namni nu beeknus jira yookiin namni nu beeknus jira. Garuu isin immoo har'a kaatee ol kaatee waan kana karaa haceen kiyya eegalee kana duubatti hin deebi'u jettee karaa isii hidhattee kaatee hojii isii kan itti fuftee waan nama dinqisiisudha obboleeyyan kee. Dubartiin kun dubartii akkamii akka taate dhugaa haati wabii jechuun haadha wabii akkuma inni wabiitu jedhee itti baafate ilma isaatiitti haadha wabii yoo jedhamu wabii waan hundaati jechuudha. Kana nuti hundinuu ni beekna. Ammallee taanaan wanni asirratti dubbachuu barbaadu raachuun yeroo hundaa irraa dubbata jechuudha. Goofandimii Hacaaluu Hundeessaa akka baname kana akka guddatu jedhamee yeroo hedduu deddeebi'ee dubbata jechuudha raachuun. Kanaaf obboleen kiyya goofandimii Hacaaluu Hundeessaa kana ammallee jabeessitanii itti fufsiisuu qabdanii isin jechuu barbaada. Asmaan immoo tuyyuu wanni dhaamti ani isinii qabu obboleen kiyya nama kamiinuu otoo waliin qoodin qarqaaruun dirqama keenya jechuudha. Goofandimii isaa kana guddisuun dirqama keenya. Uummata keenya faayidaa qaba. Uummata keenya qarqaaraa jira. Meeqa kamtu beela ba'a, meeqa kamtu dheebuu ba'a. Horirraa taanaan namarraa taanaan jechuudha. Viidiyoon sun TikTok irra deemee jira jechuudha. Yeroo akkasitti isaan du'aayii godhanii jiran. Du'aayii jechuun immoo wallaahi laziin ka'aamin jennu nuti illee jalumaanii maaliif dubartii kana jidduudhaan sagaleen dhageessise. Isuma sagalee waraabnullee sagaleen wantaa jira inni beekan jedhee yaada. Obboleen kiyyaa wanni har'arraa dubbachuu dhufe haadha wabii yookiin haadha mana haceetirraa dubbachuu dhufe haadha mana haceetirraa waliin dubbachuu dhufe haaluma amma miidiyaa irratti deddeemaa jiru kanarraa hin dubbachuu dhufe. Walaa waan nama gammachiisudha. Waan dansaa hojjetee waan boonsaa hojjetee ammallee kanumatti itti nuufuufi jennaani. Maaliif yoo jettan obboleen kiyya namni hojii tokko hojjechuuf yoo duude duuba isaa waa jiraatan san caalaa cimee hojjeta jechuudha. Kuni waan nama gammachiisudha jechuudha. Gisee ammaa kana biyya keenya keessatti ni arga. Gisee kaan bakka adda addaa fakka Baalee keessatti Boorana keessatti wantoonni dhiibbaan akkanaa kun baay'inaan rakkoon akkanaa kun baay'inaan mudata jechuudha. Gama hongeetiin baqqaan jira karaa adda addaatiin wal gargaaruun immoo homa barbaachisuudha jechuudha. Gama kanarra guddina kan deemamu kan hojjetamu irra guddina warra TikTokiti. Warra TikTokii kun baay'ee tokko bakka kan nama gammachiisudha. Gama tokkoon nama gammachiisa. Gama tokkoon akkuma fedhamee jechuun barbaada. Kunillee maaliif yoo jettan obboleen kiyya waan tokko yeroo hojjetanii jedhan namni sunillee waan san hojjete yoo milkaa'eef itti gammada jechuudha. Amma akkasuma haati wabii hojii isii kanatti itti gammaddi. Maaliif karaa abbaan manaa isii qabate san waan ta'eef isiinillee akkasuma karaa abbaa manaa isii san qabattee deemti waan ta'eef wanni kun wanni inni bu'uura inni ka'umsi inni ka'e Hacaaluun ka'umsa kaa'ee isaa lafaa dhufaa jiru isa nyaatan jechuudha. Isaan haa nyaattu. Hacee lafaa ka'ee isaa tattaafachuuf isaa uummata isaatiif laatuuf jireenya isaa keessatti Hacaaluu fi manaa isaa jaalalaaf kabajamatti wal qaba wal biraa kute wanni godhamu jiru biyyeen isaa taasalbattu malee isiinis akkasuma karaa isaa kana hin dhaabu jechuudha. Uummata isii wajjin biyyoota alallee deemtee uummannis bira dhaabbate. Dhugaa uummata Oromoo kana hedduun galatoomfadha. Maaliif akkataa isaanii bira gara hundaanuu dhaabbatanii jechuudha. Ani baay'ee tokkoon dhugaa uummata kanarraa dhalachuun gisee tokko hoololanis gisee tokko ni tolanii. Maaliif uummanni keenya kun dhugaa alhamdulillah rabbil alamin uummata Oromoo kanarraa kan dhaladhe alhamdulillah islaamummaatumaa ta'u Oromummaan tun immoo akkasuma jechuudha. Ittiin boona jechuudha. Akkuma Abdurrahmaan Hussein jedhe islaamummaan rooheetii yaa Oromummaan dhiiga kiyya jedhe akkasuma nutis Oromummaa teenya tana ittiin boona jechuudha. Kanaaf isin jechuu barbaade haadha wabii immallee hojiin ati hojjettu hundaa rabbiin galmaan sii ga'u hojiinna. Kanatti aansuudhaan ani wanna biraan qabu hamma viidiyoo biraatii walitti deebinu viidiyoo kana mootuyyuu akka guddiftanii galmaan nageettan abdiin isinirraa qaba.
warroonni na tuffattanii na bira darbitanis warroonni na qeeqxanis warroonni mootiyyuu jabaadhu na jettaniis dhugaa jabini keessan ammallee itti na fufsiisaa jira. Uftuubanii deebisan jiranii warroonni na qeeqan warroonni na arrabsanillee hedduun isin galateeffadha. Maaliif hoo jettan dhuftanii na arrabsuun sunuu ani isinin arrabsu na qeequun keessanis mirga keessani. Isin hundumaa isin galateeffadha isin jechuu barbaada. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa tura. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Nagaatti.